السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى فيها هيا جرا jira jireenyaa waan jirtanii yeroo lubbuudhaan dhumanii jiraatan akka teessanii kana jiraachuun humnaa dabaranii madagalanii jiraachuurra namaa taala. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Akkanattuu jiraachuun akkanattuu jireenya asii ammoo akan ajaa'ibaa jire wallahi maaltu sammuu jedhan keessatti ajaa'ibaa natti hin beektanii waa'ee nama islaamaati waa'ee dhimma muslimaati ummanni muslimaa kun akkam nagaumaa isa fayyaa qabdanii ana na dhibe baay'ee maaliif dhibee yoonaan jettanii na gaafattan fagoon deemina maaliif gumaa mucaa doon tanaa saniin kafalatina maaliif hin kafalatina gumaa mucaadhaa sana mucaa doon tana rasaa sana ajjeesatan maaliif gumaa isaa saniin kafalatina rabbiin akkana hin jaalata hin jaalatu maaliif cal'iftan namni dhimmi kun laallatu ni du'e duutee lubbuun ni jirta moodantaa dhimmi muslimaa sin laallatu dhiinni muslimaa qacal jettee qabtu muslimni sirratti if gadhiise atuu if beekta yaa nama fiduun deetu bira geesse sheer godha laakii teessanii asiinaan barbaadu waan takka isinirraan barbaadu garuu garaa na gubata kan qabeessa baay'een gubadhe wallaahi baay'een gubadhe mee namni akka hayyatti gubattu namni akka hayyatti keessa madaa qaba namni akka hayyatti ilaalaa qaba akka itti baafatu qaba ni jirtan lakkoofsa tokko naa tokko namni ammoo dhimmi muslimaa nan galchutee dantaa irraa dhahe ibii islaammatee lakkoofsa lama naa fa'a namni ammoo baga taate mishee gammate lakkoofsa sadii naa fa'a wallaahi billahi biloo kichi godhu rabbiillee addunyaa gubbaa biloo kichi yaa godhu ammoo namni akka keetti gubate jirtanii nan gubadhe wallaahi mucaa xiqqaa gaafa qaanii ajjeesanii iduu edanii guyyaa sadii irraa hin jedhamu hayyee ammayyaa kana akkasii kana fa'aa aadama darasaa qaba barsiisaadha ilmi barsiisa yaa sheekota dhimmiti kun laallatu lubbuun jirtan moo ni duutan yoo lubbuudhaan jiraattan falmadhaa iyya keessan baafadhaa rabbii jaala teessanii waliin laayinaa bochanii hasida finittiin kafalchiisinaa bar ni dhugumatti ilaala duraa rasuulaa tarabsa sallallahu alaihi wasallam quraanaa cicciran quraanaa gubata deebi'anii masgiida isin irratti gubutti qaala uma dhiiftan amma isinii dabranii bar isinii dabranii moo hanga hokkee qabanii gad isin harkisan eeganii hanga hokkee qabanii isin gad fuudhan eeganii billaa alaykum walii dirmadhaa teessanii walii ilaalinaa dhiigee islaamaa habaasuu isin habiraan tokko habaasuu tokko isinuma warra hidee miidiyaa irratti bu'uu kan isinuma baasa garaa kana fayyisaa miliyaana namni akka hayyatti akkaataa dhabee gubatu wallaahi miliyaana mee mucaan kichoon isinin mararu
hoggaa barnoota isarraa dhiifamee namni baratu irraa dhaabbatee namni inni barnoota kennuuf sun namni barnoota kennuuf sun biraa deeme eenyu kennaa fayyada isin hin mararu hin marartaniif yaa nama islaamaa rabbii fi rasuul itti yoo amantanii jiraattan dhiiga keessan baafadhaa. Arraba kan mucaa kana ta'u osoo uummata amaaraa taate qaada kafalatan si isin akkam si hangamuu diinni akka isin tuffate isin hanga gashorroo isanii isin jalaa fuudhanii fayyada akkasii wanni akkana hin taatu abbichi inni kun laallatu kai ifalmar gumaa baase dhiiga mucaa sanii baase yoo isin dhiiga mucaa sanii sanii baabu wallaahi kabiraan isin fudhataa dhiiga mucaa sanii san baasaa dhiifama naa godhaa yoon haasawa yeroo isee dogoggore dhiifama naa godhaa asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh